وان سب اشوف بلوك تايتو مغلوب نما شهاده جلوت نبي رجرات يا جماعه والله مسلمه تاتني كيست وانا جنانني وانا ورين سينغود ارجن بلوكي سينغود بلوكي سيندرس تاب مليون قلت اجرا تاب تاب وركوت اشو جرتا بجار اجرا معلوم سبحان الله هجرة شعران جناني أول قاسم قد بوي جلسني بي اجت جلسني تاب تاب ايت الاتفاق ابو مواز دولة مسلمة ada kadura kan tak CDB وان كن وان واقع وان يسوع برات شهاده النبي رجراتي بكتا نما بران سنسينا سيغليرا nama sensa warri modi taka kabda yo namni shahada nabi rajira jiru yo micho Waa'ee وان كن سيغلي جمال اچوتي غرا اسلاماتي سوره محمد سوره الله سوره يسوع سوره واقع سوره برات تاني جدن كن سيغليرا yaa naagala garuu akka yesus akka suuraan hin jirre hin beeka garuu akka inni suuraan san jirre hin beeka akkamittiin immoo Allah immoo suuraa qabaachuu danda'a yeroo baay'ee gaaffii kooti. اوكي سوره كان اوكي هي كن سوره اينيوتي انا غودي كان سوره اينيوتي فرنجي سني في ديمو اورومو في دي كان Kana kan kalaqee faranjiidha Oromoon immoo فرنجي yesus. اوكي كون سوره بيا لفارت سوره يسوع جداني امنمو سوره يسوع متي جداني امنن Lakki ani akka macaafa irraattis hin no beeku. singafan akka biyya lafa waldaa duraas dhaabbatu google keessaas guute satellite keessa guute internet guute yesuus jedhaniiti moo muhammad jedhaniiti kun Yesus jedhaniiti. ati kana fudhatta yesuus akka ta'e Lakki ani fudhadhu. okay ka allah jedhani si fidan san isaa fuutee ati fudhatta natti fide yena agarsiise allah nagarsiise ragaa wajjina kan nama kaasees nama fidees naafid Andura dubbadheera yaani yeroo ol falmii irratti arge malee. kiristaanuma kana tolcheetu kiristaanuma keeysan ka kana tolche islaama miti obboleettii tanto Okay, Maal anis wasiila gaafii gaafadhu. kanaafan isin gaafadhe okay malee. kana nagaafachuun qabdu ka sila osoo waan allahatiif waan allah isgaaber waaqni sii gale yoom in amantu nama abbaa keetu fiduu hin dandeenye kana waan kana ni hun gaafattu sila agartee ati yaadde anyway gaafii waan si fayyadu wangeela irraa gaafadhu Yaa inni biraan immoo gaaffii koo yeenya kana abdii gaafadheen ture. Cubbuun xiqqaa guddaa ni qaba. Namni osoo cubbuu hojjetus gaarummaa hojjetus tarii kan du'u yoo ta'e abidda keessa yookaan immoo jahannama tarii kan du'u yoo ta'e abidda keessa yookaan immoo cufadhu leelisa hin baafamaan lagatti dhiqameetu gara jannataatti darbaa kan jedhu dubbatee ture jechuudha. Laga maal jedhama laga itti dhiqaman sun? laga jannataati Hayyee kan dhiqoo ergamootadha moo rabbidha? rabbii qulqulleessu eenyu kan toobaa cubbuu namarraa qulqulleessu ergamoota moo waaqa Jechuun ergamoonni gahee hojii isaanii achi keessatti ajajamanii ni qabu. amma cubbuu yoo daleedde eenyu kan cubbuu sirraa qulqulleessu Waaqayyo akkam godhee sirraa qulqulleessu yoon kadhadhe badii kootiif yoon ifama gaafadhe ifama naa gochuun kanatti hin beekamu. allaqe akka islaamaatitti yakka gurguddaa fi akka wangeelaatitti cubbuu gurguddoo fi cubbuu xixiqqoo jira cubbuu hunda rabbiin hin dhiisa takka callaa hin dhiisu takkittiin san waaqayyo cinaa qindii godhu malaa'ikaa taatus nama taatus mukkeen taatus bineensa taatus kana yoo goote dhiifama hin qabdu bara baraan abidda keessa jiraatta namni gartee cubbuu xixiqqoo dalage islaama keessatti bara baraan ibidda keessa hin jiraatu bareetti san ta'u Akka macaafaatti garuu cubbuun xiqqaa guddaa hin qabu miti. hin qaba cubbuu gurguddoo hin jira yakkinu gurguddoo jira Akka macaafa qulqulluutti. abboomi gurguddoo keessa kan dhiifamuu hin dandeenye jira. hin jira yaa jechuun amma fakkeenyaaf namni cubbuu amma fakkeenyaaf akka wangeelaatitti namni hafuura qulqulluun arrabsoo cubbuu waaqayyoon arrabsoo gartee kanneen waan akkanaa kana cubbuu hin dhiifamne akka wangeelaa bara baraan waaqayyo yoo arrabsitee cubbuun gariin sii dhiifame hin ajje yes namni gartee waaqayyoon arrabse ajjeesaa kan jedhu jira yaa go take it so ammoo hafuura qulqulluudhaan namni ganee gara islaamaa dhufee gara kiristaanaa deebuu hin danda'u hin dhiifamu akka kiristaanaatti hafuura qulqulluudhaan namni gane No, nama ganetuun taane nama arrabsidha. arrabsee yaa okay arrabsuus gane ka arrabsitee waaqaa miti jechuun gara islaamaa gadi dhufte hafuura qulqulluun waaqaa miti yesuus waaqaa miti waaqayyo abbaa waaqeeta arrabsoomi kun akka keessanitti
Arrabsoodha. Kanaafuu deebi'ee yaada garaasaa geeddarachuu danda'a. Yeroo jettu Deebi'ee kiristaana ta'uu danda'a. maaliif hin danda'u? Ragaan hafi ragaan see kana yeroo takka akka hin dandeenyaan. Hin danda'u. Jechuun Hin danda'u. Amma isiidhatti naasaa hojii nama lama natti taatanii bar. Siigala. Abdiin naasaa abdiin hunda deebisa. Mucaasii jidduu seenee. Maal jettu? An waan biraarraa naasa'uu dhufe haasofsiisiin. Okay, waan siin jedhu sanuma jechuun kanuma. Okay, qawwee. Jidduu seentaree ati waan biraarraa haasa'uu dhufte maal jidduu Afii qala'u jedhee. Kan yeroo taasaniin baasa. Ajaa'iba. Yaa jiran wangoon bakka isaan dhugoomsa quraana keenya dhiisa. Okay, boqonnaa 6 lakkoofsa 6 si dubbisa. Okay. Yeroo tabrata. Okay. Warri akka okay waan irraas dhaggeeffadhu wanni gartee warri cobbaan ni jedhu wannuma irraas dubbisa 6 lakkoofsa 2 akkasina lakkoofsa 4 irraa dubbisa warri ga'an yeroo gara warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'amaree isaaniif takka ifameef takka ifa maali qubee akkamiin laaqebbo takka ifraafiif jira maal jedhe qubee xixiqqoo takka ifeeraaf afaan oromoo kunuma jalla ifeeraaf garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'amaree gartee isaan ifeeraaf takka ifeeraaf isaan kennaa waaqaa irraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. 5 gaarummaan dubbii waaqayyoof humni bara isaa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. 6 kanarra dhaggeeffadhu. Warri akkasii kun amantii irraa garagalan dhaggeeffadhu leellisaatis hundi keessanuu warri akkasii kun amantii irraa kiristaana irraa taatu pheenxee irraa taatu gara islaamaa yoo dhufanoo hayyee garagalan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareeffamuu hin danda'an afaan oromooti yoo isin hin galle yoo feetan wangeela jijjiira hin danda'an isaan ofuma isaaniiti ilma waaqayyoo deebisanii fannisaniiru pheenxeen akkas fannisaniiru mul'inattis isa tuffachiisaniiru jedha. Yaa dhageessee kanaan dhageeree kana jechuun beeku isaan jechuun waa'ee dhugichaa beeku waan ta'eef. My phone too when it come back. Sigalee? Naa galeera waa'ee wanticha warra beeku waan ta'eef duraan baraniiru waan ta'eef. Baranii jiru. Baranii achi dhufanii miti gara islaamaa gara keessanii deebuu danda'u ijoollee nama gara kiristaana gara islaamaa dhufte kun. Duraan beeku waan ta'eef itti himuun hin barbaachisu. Baranii jiru itti deebuu hin danda'aniin jedhe gartee isaan geeddaran yaada garaa isaanii geeddarachuu hin danda'an jeemuu hin danda'an jedhe. Hin danda'an jedhe. Hin danda'an jeemuu ni danda'an jedhe. Hin danda'an jedhe. Akkas kanaafuu hin danda'an cobboo hin dhiisoo jechuudha waaqayyo kanaafuu. Attakka amma ijoolleen gara okay warri gara keessanii deebuu jiru san warra akkamii duba kan hin danda'e maal achi godhan duba. Maal godhan ree warri gartee islaama ta'e islaama irraa gara gartee yesuus hin ganii gara keessan dhufu kun. Wanta hin beekuun qabu kan isaanii. Okay bira kote sana iyyee akkasii. Michuu dhageesse. Inni maalidha jalqaba Dassaaleny lalisa ortodoksiidha moo peenteedha? Ara peenteedhaan. Peenteen kun maalidha isaa peentee jechuun amantiidha moo maalidha peenteen? Eeyyeen. Maalidha? Eeyyeen jettee hoo maalidha peenteen? Amantiidha moo maalidha naan amantiidha eeyyeen. Amantii peenteedhaa eenyutu amantii penteedhaa qabadhu siin jedhe jedhu
Ittan dhaladheen. Dhalachuun qofti gaara maal waaqeffataa taane dhalanne nuti iyyuu maal waaqeffataan taatu eegatte dhalachuun Oromoon waaqeffataadha dhalate. Gaaffii gaafachuun ni danda'ama. Amantii beenteedha ragaa isaadhaan akka inni miidhalisa waaqa Yesuus eessatti amantii beentee qabadhaa jedhame. Beentee jechuun jalqaba duuka buutuu Kiristoos jedhamaa ture. Jaarraa 15ffaa keessa barsiisni sobaa amantaa Ortodoksii irraa fi Kaatolikii irraa barsiifamaa sababii tureef jecha Maartin Luuter isaanirraa barsiisota sobaa sana addaan baasee Pirotestaantiizimii fi jedhee moggaase jechuun isaanirraa adda baasuuf jedhee Pirotestaantiizimii jedhee moggaase. Okay, achi boodaanoo beenteen akkamitti dhufte? Beentee jechuun Pirotestaantiizimii jechuun tokkumadha. La, tokko miti. Tokko akkamitti jette isaa Pirotestaantii jechuun warra gaafa sanii diddaa Kaatolikii jala bahanii erga sanii ammoo Pirotestaantii keessa Jehovaa Witnessiin jira. Adventistiin jira. Beentee qofaa miti. Pirotestaantiin bal'aadha xiqqoosi. Beenteen ammoo kophatti jira. Kun jechuun loqodaadha kaabar lalisaasitti. Loqoda maali? Keenyaa fi afaan Oromoo keessatti kun ganda garaagarummaa qabu afaan keenya gargaridha beektanii. Jechuun Pirotestaantii maaliif Ingiliffaan jechuudha rakkina biraan qabu. Beenteen maalidha? Kiristaana Kiristoos fakkaatu. Beentee jechuun jechuun sin gaaffii keessa mucarraa xumuradha yeroo dheeraa. Okay, eeshi lalisaa gaafachuu jira. Ati loqodni kan kee abadu hin jedhuuti. Loqodni nun jetta. Amma isin jechuun ani waa'ee Yesuus irraa haasa'uu dhufe. Okay, waa'ee Yesuus irraa ni haasoftaati. Eenyutu yeroo takka lalistu yeroo takka dhiifamu wajjin. Lalistu arra ijoollee lalistu warra lalisaatti nutti ol ba'edha. Lalistu. Maqaa gaggaarii dhufe argitanii lalistu maqaa gaggaariidha. Lalisuuf deemna. Tole lalisa akkin jedhee Beentee tahaa eenyu siin jedhee jennaan taate. Macaafatu beentee ta'e siin jedhamu eessa akkami fudhatte beentee kan akkamitti taate. Nuti amma fakkeenyaaf yoo nu gaafatte nuti musliimoonni taaneef quraanatu nu ajaja. Muslima taatan malee du'inaa jira quraan. Ati beentee eenyutu ta'e siin jedhe. Beentee namatu ta'e naan jedhee tun ta'in. Keessatti na dadhee duudhaa amantichaa immoo barachaan jira. Khalaas macaafa irra hin jiru garuu beentee ta'a kan jedhe hin jiru macaafa keessa. Iko beentee jechuun iko duuka buutuu Kiristoosidha jechuun nuti duuka buutuu Kiristoosidha beentee jennee moo waamamna. La beentee jechuun beentee kan jedhu macaafa qulqulluu irra hin jiru. Beentee ta'a erga jenne beentee ta'a erga hin jedhin ati beentee ta'uu hin qabdu kaa muslima ta'e kun quraanni muslima ta'e jedha. Waan macaafni jechuun isan raasa'uu dhufe na haasofsiisi. Kun haasawa miti moo kun hin ta'u moo? Jechuun ani waan biraan haasa'uu dhufe malee kan haasa'uuf hin dhufne. Okay. Abu Maza saa metode haasofsiisaa metode. Wanna tokko. Tole. Bareeda. Leellisaa koo. Leellistuun akka namtu hin egaa. Leellistuu ati cal jeemoo xiqqashoo. Waan jedhu ati wangeela ni amantaa? Sirriitti. Okay. Atiitu dubbii Yesuustu sirrii fudhatama qaba moo dubbii kan keeti? Dubbii Yesuus. Dubbii macaafa qulqulluu irra jiru dubbii Yesuus jedhama waan ta'eef. Goobas. Okay. Yesuus Kiristoos ani waaqa yoo jedhe hin fudhattamoo hin fudhattu? Ani waaqa yoo jedhe? Hin fudhattamoo fudhattu? Nan fudhadha. Yesuus Kiristoos ani waaqaa miti yoo jedhe hin fudhattamoo fudhattu? Ani waaqa amma fakkeenyaaf amma gaa waa'ee Yesuus Kiristoosidha yoo ta'e. Afaan Oromooti naa deebis dura kanuma kaa. Yesuus Kiristoos akkasumatti Yesuus ani waaqa jedhe ni fudhatta. Lakki ani waaqaa miti yoo jedhe ni fudhattamoo fudhattu? Ani waaqa miti nattiin sagadiinaa yoo jedhemu. Naafin sagadiinaa ani waaqa miti yoo jedhemu. Sansiin hin jenne. Okay. Yesuus ani waaqa yoo jedhe waaqa jettee amantamuun amantu. Nan amana. Yesuus Kiristoos ani nama yoo jedhe nama jettee amantamoo waaqa jettee amanta. Wanti siin gallee sirratti qoy gaani moo siin deebisa. Siin deebisa qoy. Waan naan galiin dhisi gaafuma kana deebisa ragatte achi deemna. Yesuus Kiristoos matsaafa irratti. Siin deebisa na dhaggeeffadhu. Waliin dhaggeeffannu taanaan immoo gatiin qabu fariiguma waliin eeguuna. Bars durati waan irra jirtu laaleetiin amantaa kee laaleetiin madaalee akkasii waliin deemna. Wangeelli kan kee Yesuus
ani waaqa yoo jedhe hin fudhatta naan eeyyee naan jette. Lakki ani waaqa miti nama yoo jedhe kan fudhatta. Yesus Kiristoos ani waaqa guutuudhas nama guutuudhas jedhee namana. Waan fedhe. Neetworkii qabii. Neetworkii qabee. Akkiin ati macaafa fakkeenyaaf Yesuus ani waaqa miti yoo jedheen fudhatamuun fudhattu siin jedhee bar. Inni kan inni jedhee ani waaqa miti jedheetu hin ta'in. Yoo inni jedhe fudhatamuun fudhattu ati osoo jedhe macaafa keessa. Osoo jedhee nam fudhadha jechuun Yesuus waaqa miti osoo ofiin jedhee. Yoo inni ani waaqa miti jedheen fudhattaa miti. Nam fudhadha garuu immoo Yesuus namummaa isaas nam fudhadha. Yesuus nama guutuudhas waaqa guutuudhas. La ati akka siin jedhan bara akka abbumaa siin jedhe sirriitti hubadhu ati. Waaqa miti yoo siin jedhe ani waaqa miti yoo siin jedhe ni fudhadhaa jedhi malee macaafaan fudhattaa erga ta'e. Tu'ee nam fudhadha. Yesuus waan fudhadhaa jedhe akkasii. Itti fufaa abbumaas. Hin beeku asii wanni na baasu neetworkii abdeetii godhi jaambeen yoo na baasees dhiifama waan biraati hime. Obboleessa koo dubbii Yesuus fudhanna jenne waan wangeera jiru fudhanne dubbii kiyyan fudhatin dubbii kiyyan fudhannu ragaa Yesuus dubbii ofii ifibs Yesuus irra Yesuustu of beekamoo siitu leellisaa Yesuus beeka. Yesuustu ofii isaa of ibsuudhaaf beekamoo atiitu ibsuudhaaf isarra beeka lubbuus Yesuustu siitu Yesuus ibsamoo Yesuus of ibsa. Macaafa qulqulluutu Yesuusin ibsa. Macaafa qulqulluu san ofiif of ibse moo atiitu ibse. Aan akkamittiin ibsa jechuun isa macaafarra qulqulluurra jiru moo ani nan ibsa. Goobas. Ati ibsa moo Yesuustu ibsaan jedhe boo? Gaa yeroo jettu. Yeroon jedhu Yesuustu eenyummaa isaa himata moo atiitu eenyummaa Yesuus hima? Yesuus irra gad dhufee eenyummaa isaa himataa yaani isa achirra jiru mutaana. Yesuus himatee jiraa miti himatee dabarsee jiraa mi? Miti? Eeyyee. Okay. Atiitu arra waa'ee Yesuus nutti himamoo Yesuus himee nu jira duru himee dabarsee jira. Himee dabarsee jira. Goobas kanaaf Yesuus Kiristoos ani waaqa yoo jedhe hin fudhadhee teemi. Jafadde kiyyo. Neetworkiin na biraa maal ta'e? Waaqummaa isaas nan fudhadha namummaa isaas nan fudhadha. Aboo san siin hin jenne hin fiddaayyee. Okay Yesuus Kiristoos ani nama malee waaqaa miti yoo jedhe yoo. Nama qofaadha yoo jedhemu. Hin fudhadhu. Kanaafuu wangeelatti namantu cufadhu iyyee bas dhumatti xiyyaafee kee. Jechuun qoy nan buusin qoy. Cuma dhumatti kan kee allaqee hin barbaannu si. Qoy nan buusin. Nan buusin qoy. Taayi baradhu wangeelatti namantu ati taayi akka ati waan as taa'uuf hojii kiyya siimuu uummanni pheenxeedhaa ortodoksii naaf galeera jechuun Yesuus Kiristoos macaafni qulqulluun nama qofadha. Macaafni qulqulluun nama qofadha jedha taanaan nan fudhadha. Dhumatte. Fakkeenyaaf ammaani ani haadha manaa naan qabaa yoon siin jedhe hin qabdu naan jechuu haadha manaa hin qabin jedhe hin qabdu naan jechuu dandeessa? Hin danda'u. Yesuus Kiristoos ani nama yoo jedhe ati namaa miti jechuu ni dandeessa? Hin danda'u. Okay goobas wangeela irraa Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe moo ani nama jedhe wangeela keetirraa amma gaa'ee didde. Namummaa isaas mul'iseera waaqummaa isaas mul'iseera kana ragaa wajjinan sii fida. Afaan Oromoo si galaa jiraadha leellisaa koo. Leellisaa Yesuus Kiristoos macaafa keetirratti wangeela keetirratti kitaaba 66 keessatti Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Lamaan isaa jedhe. Faloo godha. Naa fidda. Ani Yesuus Kiristoos akka ani nama jedhe kallattiin sii fida ati ani waaqa kan jedhe naa fidda. Wangeela of biraan qabda? Qabai. Okay, an dubbii Yesuusin sii fida. Dubbii Yesuus. Dubbii barattootaa siif hin fidu. Dubbii Phaawulos siif hin fidu. Dubbii Yesuustu dursa. Dubbii Yesuus dubbateen abbaarra namni beeku badoo jette Oromoon. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 4 dubbisi. Siin dubbisaa qoy waan ati jetteen si gaafadhaati gidduu. Ragaa kiyya no afaan walii galle. Ani Yesuus Kiristoos nama kan jedhuun sii fida. Ati kan fidda. Yesuus lakki namaa miti waaqa kan jedhu fidda. Ani waaqa kan jedhu fidda. Dubbuma Yesuus. Dubbii bartootaa dubbii Phaawulos hin fudhadhu jette. Meeshaa akkamitti sitti himan? Na dhaggeeffadhu. Okay, dubbii kamtu dursa? Barsiisaan kan kee
Gooftaan kan kee kan itti amantu kan hordoftu kan irraa barattu Phaawulos moo Yesuus? Yeroo jettu. Yeroon jedhu afaan Oromooti. Anaaroon afaan Oromoo kan biraa kamiin haasa'u. Yesuus Kiristoos. Jechuun loqoda keetu naa gadaan jiru jira. Har'aanuu dandaa gidduutti eebbifamtoota maatii waaqayyoo. Alex cufadhu mee cufadhu. Maali wanti cufti numa seentu? Taayiti yeroo eeggadhu. What the hell is this man? Okay, dhaggeeffadhu leelisa. Yesuus Kiristoos taa'ii taraa nama hedduu si dura jira. Ganaadha boruu si dhaqqabdi taraani. Har'a kasi dhaqqabdu natti hin fakkaattu. Waan jedhe Yesuus Kiristoos wangeela keetirratti ani nama kan jedhuun sii fidan. Ani nama kan jedhu. Ati Yesuus Kiristoos irra dubbii Yesuus Kiristoos barnoota Yesuus barattootatti hime ani nama jedheen. Naa fidda hin fidu yookaan. Nan fida. Okay, goobas. Siitu dura ragaa naa fida moo anaatu sii fida? Anatu sii fida. Okay, naa kan Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhu. Yeroo gabaabduu kana keessatti akka inni si ibsu gaan qabu garuu Naa ibsin jedhu waan inni ibsitu jirtu naa kannitee keewwata matsaafni harka jira naan dubbisa. Allaqe Yesuus ani waaqa allaqe. Tole naggeeffatu xiqqooshi. Okay, naa kan keewwata naa kan maal keewwata nuu himi lakkoofsa waliin dubbisna dubbisi takka Daqiiqaa mashan naggeeffachuu hin dandeessu. Daqiiqaa shan maraataadha. Maraata maal naa godhuu deemta baaq akkas ta'e akkana ta'e akkas ta'e akkasidha maal ta'e sagalee ta'e pachiin bee. Waa'ee kutaama macaafa qulqulluu qofan sitti hima. Daqiiqaa tokko siifin kana dubbisi keewwata callaa Yesuus ani amlaak waaqa am your God worship me. Na waaqessa. Qaalii barbaadde. Qaaliin barbaade hin jiru. Hin argattu. Hin argattu. Hin jiru. Goobas an qaal si kanu Yesuus ani nama kan jedhu. Jira. Anu shittan dhaggeeffadhu xiqqisiisaas. Cufadhu leellistu cufadhu ummata waa isin waan jirutti amantamoo waan hin jirretti amantanoo mani peente. Waan jirutti amanna. Naa kan Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu waaqa ani waaqa kan jedhu kan neje waan hin jirre itti amantani. Utuu hin dhalatiin dura Isaayyaas yeroo. Utuu dhalatini fi waaqni hin dhalatu namaa dhalata. An waan sin jedhe Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhu ni jira naan hin jenneeti maa sobde ummata dile kanarratti. Offolcha ijoolleen Islaamaa. Usi naqabe jedhe wangeela keetirraa ani waaqa kan jedhu yeella min jiru naan jettee miti. Utuu hin dhalatiin dura maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaan gafa. Waaqan dhalatu ansan siin hin jenne. Ansan siin hin jenne. Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhe jiraannaan eeyyee naan jette. Ani nama kan jedhu hin jiru waan hin jirre nutti hin lallabina hin barbaannu waan hin jirre. Mana galfadha waldaa geeffadha TikTok irra hin fidina. Hin fidina. Soba jechuudha waan hin jirre. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 11 San siin hin jenne afaan Oromoo. lakkoofsa jaarratti. Leellisee dabarsaa qoy leellisee dabarsaa akkana jiru. Cufadhu ati leellisaa waan xiqqoo leellistuutti hin dabarsaa. Wanni wal keessa jirtanii isaa islamaan kun rakkitanii. Qoy dhaggeeffadhu. No siigee ati hin jiru naan jettee fixadhe sirra. Isii tanarraa hin barbaada. Leellistu. Ani jalqabayyuu si waliin mariin taasisu namatti kaataati. Oonaa si'a walkaasan wajjin haasa'e malee. Eeshi abshir. Okay. Hin haasa'in goobas. Eessan hojii haasa'u tan warra ragaan qabne hin danda'u. Ayyee michuu. Hin jirtu gaudiin buusa isa kiyyuu. Sura nagaa raca'u nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Amiin siifillee giifte akkana. Nama jaaladhu kan jedhu caafamee jira nama jaalatti siin tun kiyyuun leellisuun hin jaalattu. Okay. Kiyyuu ati kiristaanaa? Eeyyan kiristaana. Kiristaana keessaa pheente ortodoksii? Jechuun beenteedha. Kiristaana. Okay. Ati Yesuus Kiristoos waaqa jettee amanta moo nama jettee amanta? Ani Yesuus Kiristoos waaqa guutuudhas nama guutuudhas jedhee nama. Goobas. Atiitu Yesuus waaqa guutus Yesuustu ani waaqa guutus nama guutus jedhe moo atiitu Yesuus waaqa guutus nama guutus jedhe? Jechuun ana magaa gaaffii gaafadha sittee jechuudha dhagaye. Fakkeenyaaf ani fi ati cubbamoota beekta miti kan. Waa'ee cubbuu kiyyaaf kan dhiise waa'ee cubbuu raasa'uutti hin jiru. Atamma deebii gabaabaa. Waa'ee cubbuu haasa'uutti hin jiru. Yesuus waaqa moo waaqa miti raasa'uutti hin jiru. Saan fennoo kanatti. Dhula dhagaye beektee ati nama guddaa irra jirta beektee. Uma atillee xiqqoodha. Xiqqoo nama dhagayeetu qaba. Dhagaye kaa. Jechuun kan nama dhagaa bar kan nama dhagaa namarraa fudhatu yoo ati beekessa taate walaa ta'e. Waa'ee cubbuu nuti hin dubbatin waa'ee Yesuus nama moo waaqa qofa dubbadhu ayyee go ahead. Kanaafuu dhaggeeffadhu bar Yesuus Kiristoos nama jedhatte mijaatamu fakkeenyaaf. Ani jenne wangeelaan jedhe. Kottu kaan immoo siifan ibsa kanaafuu ati naa ibsiin jenne afaan Oromoo sii gala dura kiyyuu.
rakkoon qabush. Ati nama Okay, guutuu once sanaaf si gaafadhe gaafin kiyya maali katabadhu mee qalama yoo qabatte qalama lamaan qaba katabadhu Yesuus na dhaggeeffadhu ka kiyyuu ta'e fitnee dabaruu barbaanne ummanni humni lama humni sadiitti kalaa'u akka nu dhaggeeffachuu jiru fayya qabani waa barreeffatan waa baratan qalamaan katabadhu Yesuus qaal baqaal ani nama jedhame wangeela irratti ani waaqa jedhe Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos macaafa Yohaannis macaafni si qulqulluu si bukkeeramti. Amma dura deebisi ka gaafii afaanii deebisi ragaan akanita ragaa fidiinsi jedhe yoo Yesuus lakki nama guutuudha nan jedha. akkasiin jenneen dhaggeeffadhu waan si qabde Yesuus dhaggeeffadhu Yesuus ani waaqa jedhemo ani nama jedhe Yesuus qaal baqaalii Waaqa jedhe waaqummaa isaa sittanii mana uummaa isaa. ragaa waaqummaa isaatiin sitti manaan jedhin bakka kanaa dhaqi Yesuus bakka itti ani waaqa jedhe qofa naa macaafni harka jiran hin dubbisa. Akkas walitti wata wannee barin ta'u yoo wala sara daane malee si galamti macaafa. Sa'aan fixin aan ammallee carraasii kan irra deebi'e. Dhaggeeffadhu ammallee gaafiin kiyya siif hin galle akka mana barumsaa barattetti Yesuus Daki sekendi takana dhaggeeffadhu ummanillee nama tajja mataan hin dhukkubsin Yesuus macaafa ati harkaa qabdu jaatamye Yesuus ofii isaati barattootaan qaama biraatiin ani nama jedhemo ani waaqayyoodha jedhe. Ani Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatis namummaa isaatis nama karaa lachuus. Afaan Oromoon an waan feetetti amani dantaateeti annan galchu waa'ee keetiinatti nimin macaafa irratti Yesuus ani Yesuus ani nama jedhee qaal baqaal jiramoo ani waaqa jedhee qaal baqaal jira. La alahina fi program. Ma fi alahina fi blog. Okay, Kiristaanii mee dhiira Aleksi lallabaa kana dabarse kiyyu akka naftaatu uummata kalmas dabarse amma. Atama macaafa barbaadamti Yesuus waaqa jechuusa. Akkaan si mee maalin si gaafadhe Ati Yesuus Kiristoos nama guutuudha namummaa isaatti nama. akkasiin hin jenne afaan ati waan mataa keessaa kana gadi waan si gaafadhe dubbiin afaanii baate dhaggeeffadhu gurra keetiin waan sin jedhe Yesuus Kiristoos barreessimee na jala Yesuus macaafa irratti kallattiidhaan ani nama jedhemo ani waaqa jedhee dubbate. Ati bar gaaffii faallaa isaa dabar akkamitti siif akkas bira kote na Eeguutu kana jechuun gaaffii konaa. Hindando maqaa gooftaa hin duuneetiin sirra qabeen hadhiis. Jechuun ati dubbii wangeela si kenna waaqayyo. No. Yesuus waaqa afaan Oromoo si galuutti jiru. Ati gatii taa'amu barbaaduudhaa miti walitti waan tuttumanii waaqa godhanii miti kan nuti barbaanne kaabummaa. Nyaata gootee fidu deemta booda. Yesuus ani nama jedhee dhaggeeffadhu dura dhaggeeffadhu waan namni siin jedhu jalqaba. Ani nama jedhee dubbatee jira Yesuus. Ani nama jedhee dubbatee jira. Ana nama jedhee dubbatee jira. Akkuma san ani nama akka jedhu san ani waaqa bakka itti jedhe qabaadha. As gaafatan isa kan. Eeyyen qaba. Bakka isa bakka akkasii san kenna. Ani waaqa kan jedhu san kenne amma. Si kennaan jira bar macaafa Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 gubbaa dhaggeeffatu. Okay, ani waaqa ani waaqa dhaggeeffadhaa jiran uummata dila kanarratti. Jecha akkanan jenne yoo taate akkam jedhe dura mee afaan Oromoo osoo dhaqeen dubbisne akkan somne maal jedhe naa himi dura ani tokko jedha sa. an san sin gaafanne Yesuus abbaan tokko siin hin jenneen mucaa kana booda waan rabbi rakkistuun jiru hojii kee dalagatta Yesuus ani akkuma nama jedhe ani waaqa jedhe cufadhu waan ijoollee tanaa hojii jiruuf mee dhiirtee cufadhu kas anaa sirra kiyyoo kalas muuxisuudhee jira waan nu godhu qabdu anaaf abbaan tokko ka jedhuudhaa miti kan nuti barbaanne anaaf abbaan tokko ka jedhu san barattoota wajjin illee nu tokko jedha hundumti tokko wajjin jedha kun tokko taane isaanii tokko haa taani jedha yoo tokko taate atuyyuu keessa seentaati mee amma sagan duraa dhiisa kalas dhaabe kalas nu deebisaan jirtan yalla Aleksin kun dubbadhu anaaf abbaan tokko maal Yesuus isin na keessa ani isin keessa jedha wal keessa seene taa izbi ani keessa wal tokko jechuun Oromoon tokko oguu jedhamu hundi isaadha tokko ta'ee walitti cammakamee jira jechuudha moo Islaamis tokko jechuudha Yesuus maal jedha macaafa isaanii keessatti abbaa warraatifaati warraadha nama lama miti nama tokko jedha walitti tokko ta'anii nama tokko ta'anii deeman jechuudha miti isaa yaada tokko qabaniidha. Wanni macaafni dubbatu tokko kan jedhu Yesuus ofii qofaa fi miti barattoota illee jedhee jira anaaf abbaan tokko abbaa